Ashama harka fuune obboleeyyan kiyya hordoftoota obsaa tuubii bakka jirtan maratti nagayni kiyya isin hara qabu arraas gaa barnootaan qabadhee isinii dhiyaadhee jechuudha. Barnoonni kiyya arraatis how to use two apps in your Android. Akkaataa moobaayila keessan irratti akkaawuntii lamaan yookaan lama waliin itti fayyadamuu dandeessanii akkaawuntii barbaadan jechuudha. Facebook lama fayyadamu, WhatsApp lama fayyadamu, email lama fayyadamu, Gmail lamatti fayyadamu, Instagram lama fayyadamu, Telegram lama fayyadamu, akkaawuntii Snapchat lama fayyadamu. Waanuma barbaadan jechuudha moobaayila keessan irratti itti fayyadamuu barbaadan lama lamaan itti fayyadamtanii isin garsiisa jechuudha. Jalqaba irratti yooniif akka qabaattu ta'e barnaamijni maqaan isaa barnaamija kana jechuudha. Sparrel Space Ninja isa kana yoo isa kana hin qabaanne immoo Google Store Google Play Store kana keessa dhufte as keessaa buufatta jechuudha. Anamma aniin qaba waan hin qabuuf hiyyumaan banee isin garsiisa. Barnooti kana irra dhoyta banamu jira amman eeyna kono banamee jira jechuudha. Akkaawuntii meeqaan as keessaa qaba, dilaan as keessaa qaba jechuudha. Mana qoncuftinu warraan an edha asirra buuse yoonii fi feesbuuka dabilii godhuu barbaadde dhufteetuma feesbuuka keetii irra dhoyta. Banee jira jechuudha feesbuuka. Instagram yoo dhoo barbaadde Instagram keetii irra dhoyta. Banee jira. Kanaaf aappii barbaadde san as qabdee irra qabdee fuutee bakka tana keessa fidda. Aadha bakka jiru kana keessa hoggaa fiddee aappiin kee shaashaa irratti koppii ta'eeti siif ol baha. Eegas booda kallattiidhaan waan fedhe jibaa'u itti fayyadamuu dandeessa. Barnoonni irraan tanaa gabaabaadha. Irraa fayyadamtan jeetiin abdadhaa. Yoonii fi asirratti gaafii qabaattan yaada keessan naa barreessaa. Galatooma.